jettee demartee qo'i cufika oo jammat. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtuu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah an nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Hadda kun akkuma argitan Arabiyaa Majlisii obboleettii keenya algaallee qabdi maggaarajaallee qabdi inshaallah gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Namoonni gatii jettanu viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa inshaallah gatii isaas qodummaa isaas waa hundayyuu kan isinitti agarsiisaa isinitti himu ta'a. Akkasuma viidiyoo kana laayikii godhaa. Yoo isinitti tole isinuu laayikii gootu akkas inshaallah namoonni immoo laayikii gootu jajjabeessaa jirtan baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Akkasuma namoonni meeshaa na biraa qabdan inshaallah meeshaa keessanii egaa gariin keessanii naafa turettanii kaatanii immoo yeroo immoo himattanuu akka sardan dafee isinii bahu hintanii achi kaatanii sardamtu. Kanaaf inshaallah wanti hadha jedhee hadha bahu hin jiru hunduma isaayyuu duraa duuba isaatiin kan isiniif baasu ta'a. Yeroo baay'ee namoonni yeroo meeshaa jajattanu naafa turettanii dhiistanii akka nama meeshaa keessan dagatee fayyaddu jechuudha. Kanaaf inshaallah anas ta'e nama kamiyyuu yeroo meeshaa irraa jajattanii kaatanii baddanii hin badinaa. Biyaans salaamataadhuma jedha nama sana yaadachiisan isiniin jedha namoota baay'eetu meeshaan jalaayis kaadamee jalaayis badee maal ta'a. Anillee inshaallah nama akkasiitii miti garuu immoo nama hunda akkas jettanii ittuma gattanii dhiisinaa yaadachiisaa meeshaan koo akkamii maal jedhaa gaafadhaa ilma namaati namni. Egaa amanaan nama dagatamuu qabu garuu jira miti waa baay'ee jira addunyaa waa baay'ee qabdi. Kanaaf akkasumas akkasiin isiniin jedha. Egaa akkuma argitan har'a maraqaa Arabiyaa Majlisii ajaa'iba isaa isinii qabadhee dhufee Arabiyaa Majlisii kun kaaree 10 jechuudha. Kaaree 10 jechuun akkuma argitan gadi qabeetti agarsiisa. Asii kaasee hanga asiitii kuni meetira 2 jechuudha. Kun fayyaa isaatti meetira 2. Asii koornariin kuni asii hanga asii meetira 1 asii hanga asii meetira 1 walitti meetira 2 jedhama koornariin. Meetira 2 kanaan 4 kanaan 5 meetira 1 jira kuni kanaan 6 kunis 2 miti koornariidhaan kunis 8 kun meetira 2 10 saantii 30 qaba jechuudha. Arabiyaa Majlisii obboleettii keenya koornarii hanga koornarii meetira 2 fi saantii 30 gatii teennaan saantii 30 asitti itti jira itti dabalamee jechuudha. Kanaaf akkana fakkaata. Teebiliillee kun sitti mastaawotiin galaa. Mastaawotiin aluma deemuu ka'ee gala jechuudha. Maaliif hin caba gatii ta'e jennaan. Kun 6 isee jidduu kanaan 7 haala ajaa'ibaatiin muka cimaadhaan kan hojjetame jechuudha. Arabiyaa Majlisii illee ta'uu asbuti. Kun boondidii irraa jechuudha kan hojjetame lafti dukkanaa jira. Erga silaa aduu inni viidiyoo dhiisne boondidii takkaayaansa jechuudha keessuun isaa boondidii ziippiidha baastanii miiccuu dandeessu. As birattis immoo digaafiinsaa asuma kana gori. Kun digaafii isaati. Kun haala salphaa ta'een kun ziippiin illee isa tokkoffaa jechuudha. Haala salphaa ta'een kun irraa baastanii miiccuu dandeessu jechuudha. Asiin keessu isaatti qabi. Boondidiidha jechuudha. Kun digaafiin isa kana. Kun immoo maqamacaa isaa harka tokkoon qabna. Kun akkuma argitan kun immoo maqamacaa isaati. Kun boondidii jechuudha. Haala salphaa ta'een ziippiidhaan itti baastanii miiccattanii itti deebisuu dandeessu carqii isaa. Akkasii
kun safara manaatiin hodhamee gatii ta'e jennaan kun immoo bakkeetti hafamee bareedinni isaa amma kana mul'achuu dhiisuu danda'a. Gaafa mana galee mana ittiin safaramee hojjetametti baay'ee tokko bareedaa. Inshaallah harkin filannoo abbaatiin saayizii abbaatii kiisii 10 abbaatii kiisii 20 abbaatii kiisii 30 akka barbaadanii jechuudha. Isiniif hojjetamu kun immoo maggaarajaadha. Egaa kanas maggaarajaas bakkeetti fannisnee kun maggaarajaanis meetira dhaabiinsaa meetira 2 fi meetira 3 wahii normaaliin isaa kun lolaa hamma qaxxalaa sana dhaabiin maggaarajaa jechuudha. Kan faabrikaa irraatti dhufu bakka qaxxalaa kana isinitti mul'ata ramtiidha. Akka sanaatti kaaseetii sanaa ol garuu itti qaxxalame maaliif barriinsi baay'ee tokko dheeraadha. Kan kanaa olis jira. Innaa bal'inni isaa meetira 2 fi saantii 30 kun isa furdaa isaatii. Kun isa furdaa isaatii kun immoo gabarii isa jalaati. Masaraa hin qabu maggaarajaadhuma qofa ajajattee asuma magaalaa Jimmaa keessa jechuudha kan inni deemu. Diizaayinii isaa agarsiiste. Waammi maachii majlisii siitii wajjin deemu kanuma kanan argee yeroo dheeraaf barbaadaan ture. Kanumatu itti dhiyaata jedheen filannoo siitiin kanuma godheef jechuudha. Akkasii egaa akkuma argitan kun kana fakkaata. Amma immoo karaa algaa. Iddoo kana guri. Argaa kana maashaallah tabarakallah. Qalamiinis mircaa siitiin godhamee egaa malgitan guutuusaa adii dibamee ta'ee leezarii immoo warqaammaa godhamee fi firaashiin kan siitii miti viidiyoodhuma hidheen irra buuse akkasuma algaa libsiin illee kan siitii miti viidiyoodhuma hidheen irra buuse jechuudha. Jala biratiin godhameera. Irra keessusaa chukkuliin godhameera. Kun masaabiyaa lama jechuudha. Masaabiyaa tokko naaf tuwannaan masaabiyaa tokko godhamee fi latara masaabiyaa algaa bukkee jechuudha. Akkasi meeshaa algaan isii kanaa arabiyyaa majlisiin sana jechuudha. Akkasi inshaallah muritti keenya rabbiin nagaan itti haa galchu. Egaa gatiin algaa kanaa meeqa jechuun keessatti oolu yeroo baay'ee alhamdulillah qodaan na birattis hojjechiisu of birattis hojjechiisu alhamdulillah wallahi bitamaanummaadhaani namni waa hojjetus namni hin taane naqunnamiin beeku nama qodaa gaarii qodaa qulqulluu hojjetu jechuudha. Ofii kootii immoo silaa waan ofii kootii hojjedhu kanaaf algaa baay'ee tokko cimaa bareedaa kan ta'e gatiin algaan kun meetira 50dha bal'inni isaa. Dhabiinsa meetiruma 2 walumaa galatti algaan kun 45,000 hojjetameef. Tizaazii turedha yoo bitate ji'a 5 wayii gaheera jechuudha. Tizaazii qabdii hojii kan erga kennatte kasedheenaaf aboo wettee turte amma baheef jechuudha. Alhamdulillah. Egaa arabiyaa majlisiin kun immoo meeqa kaareensaa jechuu keessaniin oolu iddoo kana guri. Akkuma isinitti mee abbaatii kiisii 20ti. Namoonni tiknasiin maanni jettanuu kunoo lafarraa hanga asii lafarraa ol ka'iinsa isaatiitti tiknasiin abbaatii kiisii 10. Kaaree jechuun immoo meetira afaan keenyaaf kun kaaree 2 jedhama yookiin meetira 2 jedhama. Kaaree sababaan jedhameef kanaaf kanatu walitti kaaree tokko jedhama. Garuu walumaa galatti meetira tokko meetira 2 kaaree tokko kaaree 2 tokkuma. Innaa kun kaaree 2 kuma isinitti kunis kaaree 2 yookiin meetira 2 kun tokko kaaree tokko jechuun asii hanga asii. Inni kiftatii uumee fiiga akkuma isinitti hime kun bakkeedha. Gaafa mana ittiin safarametti galu immoo sirriitti wal gaxxamee hojjeta jechuudha. Minxaafiinis kan isiitii miti viidiyoo dhumaafan irratti hafee
Kanaaf walumaa galatti gatiin isaa meeqa jechuun keessan hin oolu. Yeroo ammaa kanatti kaareen tokko egaa akkaataa carqiitiinis wal dhabaa garuu kan ittiin hojjetamaa jiru birrii 10,500 qodaa bareedaa jechuudha. Waa yeroo gatiin qannasee gatii qodaa orjinaala isinitti hin fakkaatu jechuudha. Namoonni tokko tokko kan ekelee gatiin akkasii kan ekeleetii gatii qodaa orjinaalii jettu jechuudha. Kanaaf namni waan itti amane tokkoo fi waan keessi isaa itti amane tokko bakkuma keessi isaatti fedhe tokkotti hojjechiifata gatii ta'e jennaan. Qodaa irra kasee fi namni qodaa orjinaala isinitti fakkaachuu dhiisee akkuma sammuu keessanitti amansiifattanii akkasiin isiniin jedha. Kaareen tokko abbaan xiqnasii 20 liitirii tokkoofiin kaareen tokko birrii 10,500 jechuudha. Akkas inshaallah namoonni ajajachuu barbaadanii ajajadhaan isiniin jedha. Qodaa qulqulluu boondidii qulqulluu carqiin immoo filannoo keessanii kafa'ee ta'uu carqii arabiyaa majlisii kanneen akkanaa kalarii garagaraatiin ta'uu kan kanarra yabbuunis jira carqiin kan kanaa gadiis jira kan kanaa oliis jira akkuma filannoo keessaniiti. Carqiin kunis baay'ee tokko bareedaadha cimaadha. Waggaa amma ta'e taa'ee ka'eetti baastanii yeroo inni xurate miiccitanii itti deebisuu dandeessu jechuudha. Carqii baay'ee tokko cimaa ta'e gatii ta'e jennaan. Akkasi inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Laayikii godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hannaa kana fakkaataa kunoo maashaallah. Viidiyoo sirriitti waraabameef dhiisee isaan beeku. Amma garuu ana waraabaa jira. Namoonni tokko tokko carqii filannoo carqii xaaqaadhaan isiniin galuu yeroo akkana hodhamee bahe malee. Carqii kana magaalaa Jimmaa keessa hin jiru Finfinneedhaan fichisiisaa. Carqii bifa barbaadan jechuun bifti lama fakkeenyaaf carqiin kun hodhamee bahe carqiin kun hin jiru. Garuu kan kanatti dhiyaatu wayii jira. Kanaaf yeroo baay'ee carqii yeroo tokko hodhamee baanaan hin jiraatu. Yoo yeruma sanatti ajajattan malee turee kee deebi'ee dhufuu danda'a. Deebi'ee dhufee dhufuu dhiisuu danda'a. Sun egaa carraa keessanii. Kanaaf namni tokko tokko carqii ergattanii kanumaan naa ta'uu qaba jettu. Carqiin immoo yeroo tokko hodhamee bahee deebi'ee dhufuu dhiisuu danda'a. Akkasii maaliifuu inshaallah yoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii godhaa. Waan dhaggeeffattaniif waan hanga dhumaan ilaaltaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Yeroo lamaan jedhaa natti fakkaata. Viidiyoo si garaan hin geenye irra deebi'ee maaliifuu sirriitti waraabamne jedheetan irra deebi'ee isinii waraabaa.